santu sirraat qishoo qeeqara santu nama mul'atee wanni sinjeef himi rakkoon qabu ati garuu jechuun gocha silaa jechuun gartee fuulduratti ta'uu deemusan keessa nama kun feene. Maaliif? Keessa nama kun feene taateen tun namarraan taatu qabdi. Taateen tun namarraan taatu qabdi. Taateen san eeguma taate booda dhageessaa silaa dheengatte jechuun furmaateen kuchiifte. Alhamdulillah rabbil alamin jaa. Hedduu takka jechuun anallee ta'ee daawwattoonni keenyallee ka alhamdulillah jechuun hedduu jira. Alhamdulillah uma jenna isa mataa jirra. Inni bahuun kuni furmaata jira. Inni bahuun kuni hedduu takka jechuun nallee rifachiise. Maaliif baa silaa rabbi guyyaa san kuchise waan jiru takka na jira jechuun jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya salaamtaan keenya ta'uu onnee rakaa jechuun bakkuma isin jirtanitti isin haa keessa jechaa eegaa. Kuno ilma kiyyaa wajjin dhiyaannee jirra. Inshaallah jechuun mee asumaanuu gaa salaamtaa gaafadhu. Ilmaan Oromoo kan shamaraa, kan dubaraa, kan dhiiraa bakka jirtan maran namuu mana keessan teessanii karaa foddaa chaanaala Balloo Show baabaa kiyyaatiin turan dursee baabaa kiyyattiin beekaa abbaadha. Beekama namni hedduu daawwattoota keessallee jechuun babaatu hedduudha. Akka biyya nuti keessa jirru kana keessatti qabnu 2, 3, 4, 5 osoo nu ta'ee jennee rabbi kadhannurraa isa tokko alhamdulillahi rabbil aalamiin nama akkanaati rabbi wal na barsiise hidda ra'iimaas na godhee wal na barsiisuudhaafis duraan dursee rabbiif galannee haa ga'u itti aanee atillee galatoomii siin ja'a. Salaamtaan teenyaas bakka jirtanitti hundi keessanuu anaa fi balloonis isin haadha qabduun jaa. Mee balloo maalitti waan kana irratti ni beektaa hedduu takka jechuun siis ajaa'ibuutti jira ilma kiyya maaliif gaariin abbaadhaaf ilma hamaan ammoo abbaadhaaf maal jedhama? Hamaan abbaadhaaf dooyina yookaan akkaadhaa fi dhagaytii isaan fudhu beekaa hamaa. Akkasii beeka. Garaan jechuun si dhalee jechuun waa zakkoon dhallee zakkoon ani akka gartee waan karaa biraatti dhufee na fakkaata na shakkisiisa. Maaliif beektaa? Hanga ati kabajaa qabdu hanga ta'e jechuun quuqama namaafis nama Oromootiifis nama hundaafis jechuun ganda keetiifis abbaa keetiifis furmaateefis jaartii ta'eefis jechuun ilmaan keetillee hanga qabdu jechuun inni kun jechuun wamma takka keessa jiru. Maaliif jechuun duraan irraa kaanee jechuun hanga ammaatti jechuun wal beekna nama ammaa wal baree miti hedduu takka jechuun inni waan kana jechuun laffa'ee jala deemee jechuun siif furmaatee adda baasuudhaaf ijibbaata daawwattoonni keenya ni beekaa jalarraa qabee ilaan gammaatti ni beekaa namni obboleessaaf namni akkamitti kana diinata. Kiyyaan balloo keenya namni ilma hamaa qabu ilma jallaa qabu yookaan hamaa qabu. Daddachaa yaamee ergachuudhaaf hin mallee jedhan abbootiin keenya. Jallaa rabbiin uumeemi. Namni ammaasis haadha manaa mokkoromtuu yookaan jalloo qabu keessummaadhaan galuun ta'uu jaammatti. Kun beekama maali keessummaa irratti dubbattii bire. Keessummaadhaan dhuftee ol seenta mana keetii. Jechuun akka duraan barsiisni waan dhuydu waan shaayii takkaa namuma dhufa amalli namaa kun akka tokko hedduudha. Takka kophaa teessii feetuu jira akka namaa wajjin ittiin dhufne mana kee. Kophas wajji haasawittee bashannanuu feetuu jira. Hoggaa namni dhufe fuulli isii jijjiiramuu jira. Maal ittiin himini ittiin qophaa'aa waan jaamu. Keessummaan qophiidhaas hin qabdu. Yeroo hatattamaa takkaa jira. Bishaan nu dhiyeessifaa jettaan achirrakkaa bishaan maali jechuun takka faani jirti. Namni jaartii akkasiitis qabu keessummaanis galoon ta'uu jee gubbaan tokko. Ilma jallaadhaa sammee dhumaan si wajjin taa'u jiru ilmi kiyya jallaate. Yaa ilma kiyya hoomee bakka sanii shaqaxa dhaqee akka waan sanaa fidiin jaanii hin beeku hin danda'an ati ka'ee fudhu kaafaa siin jaa. Boru yaamtee hiriyaa kee keessa teessee yaamtee ergachuu ni maltaare. Hin maltu. Saniifuu zakkoon akkuma ati jettee ati nama akkanaati jettee haadhuma sheeka dhalteetu haadhuma beekaa aktiivistii barsiisaa dhalteetu jallaadhaas ka okkoluus ka ijjiinaa wantaatis ka harkinaafaatis dhala yaa balloo hojii rabbiiti. Kun hojii rabbiiti. Jaalatteen filanne uummaan zakkoodhaan dhaleettee. Hojii rabbii jechuun osoo seenuun ta'in gocha inni sirra raawwate gocha inni jechuun furmaata irra raawwate gocha inni nama Oromoo irra raawwate gochi kun jechuun itti tokko jechuun naas cinqee si cinqee nama hundaa'u daawwattoota keenyaas cinqee garuu waan kanarraa ni beektaa
silaadeen gaddachuun furmaateen kuchiifte alhamdulillah rabbil alamin jaa hedduu takka jechuun anallee ta'ee daawwattoonni keenyallee alhamdulillah jechuun hedduu jira. Alhamdulillah uma jenna isa mataa jirra. Inni bahuun kuni furmaata jira inni bahuun kuni hedduu takka jechuun nallee rifachiise maaliif baa silaa rabbi guyyaa tan kuchise waan joota akka na jira jechuun jira gaddu. Jawwee bofa abbaan kiyya tokko rabbi mataa godhuufi bofata biyya keessa galtu biyya nyaataa akka jira tayyoo nama afuufte miillu kun nama hiitamu. Nama hiitamu sommi. Yoo dhakaa furattee itti darbachuu deemte yoo dirreen san siif hin mijatin akka kallattiin takkitti dhooytetti mataa dhooytee lama deebi'ee ajjeeftu yoo siif hin ta'in. Taraa biraa dhooytee gaggabsitee lama ta'uu dhooytee jibte malee hin ta'u. Akkasii mukarra fannifta yoo akkas hin godhin dhakaa darbattee hin summeessinii karra baateeti hijaa barattee nama waraanti maali jechuu barbaade furmaateen eegitti cabsiteefu bakkaa osoo geessi. Kun itti cabsuun akkanaan joodha sirritti heeruma san footoo cinakka taayisee kaa'uudhaan miti footoo cinatti haa turte alhamdulillah jettee hin seenu gahaan gochi isa san irratti tarkaanfii fudhatteetuma shahiideedha bara furmaateen. Barshagite maatiin jechuun dhiiga isiidha irraa bahee dhiiga isiitii jechuun ammaas gadameessa onnee isirraa somba isirraa tiruu isirraa dhiinni fiidiyoo san kaawwalumaan garee arkan jira Mustafaa Rasulumaan nan qaba arkan jira hedduu dhiiga irraa mummuramee bu'eeti mana haakimaa keessa baaltii guute qulqulleessuu isirrattis isaa akkas godhe sababa isaati. Bar sababa isaati ani isaa irraa hafanachuudhaaf dibii miti furmaateen isa godhuudhaaf. Sirritti garaasaa baqeessuudhaan jaaladhee hin qunxuuxxaleen gadda amma yoo waraante du'aaf achina kan namni rabbiin na baase jirti. Bakka tana keessatti waan takka taniin dhaga'u maaliif beekta jawaade waliin dhoosinu naatti wal dhoosisan ture. Hin qabu ammallee sanuma beekadhu. Furmaate inni kun dhiiga kiyyaa furmaate akkana jettee waan takka niin argaa haa ta'utti sirra harkana fakkaate garuu bakka san dhiiga kiyyaa jechuun inni kun yoo du'uu baatallee kana jechuun waan haa ta'utti waan hedduu takkaa jira. Sinumaa jechuun daawwattoonni keenyallee quba qabiyyeetii yaada. Garuu bakka sanatti jechuun akka inni duune barbaaddeeti moo akka inni du'u barbaaddeeti moo akka irraa kafalatteeti jechuun dhiiftu barbaaddeeti moo yoo irraa kafalattee dhiifte inni kun jechuun ni dhiisa isi sana. Bareeda gaafii bareedu na gaafatte. Eetirree makee obboleessa keeti hadooddii isaa qabdu as keessatti. Ibsachaa jirtaa jiitu wadduroo silaa kaayaa inni godha. Maali jechuun hedduu takka jechuun ani ni harka jechuun. Sirriidha gaafa bareedu na gaafatte akkuma olmaa Oromootis nu harkaa jiranitti zakkoon obboleessa keetii jettee na gaafatte deebisaat na sumaafiin dhiisaa atuu ni beekta. Ani ni beeka. Akka inni obboleessa ta'e ni beeka. Akka obboleessa ta'e ni beeka. Ammoo hujiin isaa gochi isaa adeemsi isaa. Naafi isa hedduu jechii fi samii takka adda fagaata. Hoggaa teessu samiin sii dhiyoodhaa jaanii beekta. Samiirraa yoo gallaaltee yoo jechiin dhiyoodhaa jaanis jaal. Beekama. Akka malee na hubatan. Furmaatee waan inni irraa barbaade wanti inni dubbadhee haasoo garaagaraa keessa balloo keenya. Furmaateeti jaan jeellan. Ati hafuura somba kiyyaati. Cinaacha wurtuu kiyyaati. Ijatiyyaa. Anaaf jecha. Natti ida'amuu keetiif natti hiree waliin nu fiduu keetiif miidhamtee maqaan si badee gaangee jaanii maqaa namarraa achi baasaniiti maqaa haywaana beeyladaatiin yaamanii anaaf jecha. Kana kan mataa jechuun dhukkubsee. Furmaatee kanaatu ala baasee huma takka ittiin xiqqaattu maaliin jee namni waan kana jalqabarraa godhe biraankiirraa jalqabee umriitee kabajachuu deemtaa jee gaafa nuti aruuza barfurmaatti aruuza hin seenne irraa kaasee isii. Arrabsaa ture eenyu isaa miti. Isaa bara qabee manaa baasee uummata jallaa san jidduu geessee qabanii tumanii ciniinanii dirqii mata kaayanii akkasuma hunda godhanii ilmoo irraa baasanii miti. Namni gocha kana hunda dhibbatti hamilatu qabu eenyu zakkoo. Zakkoo irraa kafalachuun ittiin gammada furmaatee ammoo osoo aarii xiiqii keessa jirtuu bakka gartee uummanni kaan jireenya tarkaanfii yoo fudhatte qaama seerattis biituun biyya seera qabdi jaan afaan akkasitti beekan namni jaammalee seera kana walumaan harkaa jirra namoota irraa
maaliif nu hubachiisinii jedhanii tarkaanfii lama irra fudhatamu. Takka karaa zakkoodhaatiin takka warra shariikotan zakkoodhaatiin. Lamaa mire zakkoodhaan isarraa kaa ta zakkoodhaa akka feeteen taatu karaa gosaatiinis furmaataanis gosa qabdi anis gosaan qabaame gosti waliin ni dhufti akkuma amma dura gaafa isii manaa baasan san gosti waliin dhufanii waan raawwataman quba qabda akkuma gaafa gartee na fuusiftee warra isaaniitu dubbiftee si wakkalatan san irratti eengaddaas sagaluma san gaa waraabni waliin baasin horosoo duratti waan haasoyettee sumaa quba qaba warri isaanis kaanii ilaan qawmaa warra keenyaa dhufanii marii isaa achii gaggeessanii atis waan achii dubbatte sii beeku yoo anis karaa kanatti akka furmaatee kan hin dhoosu jira dhotaati. Laa dhoosutu hin jirtu. Bakka kana irra gara lama sittaati. Amma bakka naaf beeku dha. Nyaadhamutti hin jira. Dhoosutu hin jirtu. Nyaadhamu jirta. Kan lamatti hin daakamu jira. Kan lama sittaati. Jaartii ta'e furmaatee. Inni obbolee jaartii ta'eeti. Jaartiin nas si ergeeti. Jaartiidhaaf akka keenya dhimmisaa. Inni obboleessa kee jechuun bada akka gartee inni miidhamee hin duune. Feetaa. Fedhuu takka hin feene. Lakki sanuma feeta akkuma miidhamne feetaa naan ja'an. Akka inni miidhamne. Garuu ankararraa maal hin beektaa? Ati wanti sii hubate baala wanti galte. Wanni ankararraa wanni naa galee hedduu tokko jechuun siis ta'ee furmaatas ta'ee hedduu tokko jechuun jarri gartee zakkoo jiruu fi zakkoon waan isin raawwatan nuti isin beekna daawwattoonni isin beeka. Garuu ammoo ani wanni. Ati amma akka hordoftoota halaalaan ulaalanii. Jecha xumuraatti wanni hin jiru. Taatee wanni ta'uu deemu inni deengadda ni dirame garuu laatu ni qulxutamee ta'e ni dirame garuu immoo wanni ta'uu deemu. Mee ati immoo waan ta'uu deemu kana ani wanni ta'uu deemu waa hedduutu ta'uu deema. Waan guddaadha. Waan jabduu daachaa jirta. Waan jabduu ta'uu deema. Haa taatu. Irraas gahuudhaaf jechuun qophoonee jirra. Hayyami amma anis gaa haadha mana kiyyaati haqaan qaba. Nama gartee qaama alaatii miti. Isinirraa ajinabiidhaa miti. Qaama keeti. Akkuma furmaateen siif intalateeti si wakkalanii siif isni si godheetti anaaficha bar isni si godhanii si wakkalatanii. Yoo naan si qinaa jiraachuu baadde isni siif godhan si wakkalatan. Kun beekama. Kanaaf gaa anis mirga keeti iccitii gartee narraa dhoositee qolloftee jiru tana na hubachiisi irraa qooda fudhachuuf haqaan qaba hara hundattuu. Haqa qabda. Akka hin qabne sini jetti akka haqa qabdu sini jetti. Akka hin qabne sini isaan jirna. Garuu noojji sini jirta. Furmaateen miidhamtee sheenaan irraa hin baatu. Noojji dhimmamu jirta. Furmaateef dhimmamu jirta. Dhugumaan hatootu jirta. Garuu ani waan takka amma hedduu waa siimee hin jiru. Yeroo ammaa gartee as geenye kana keessatti amma hedduu siimee hin jiru. Wanni si himneef waa hedduu yoo siiman beekan yoo garaan si bati. Taatee jechuun agarteetuma eega garte booda jechuun wanni kuni eega taabee talattuu taatee bara. Eega taabee talattuu taatee bara. Waan san irratti jechuun boodarra jechuun walii galla. Ta'ettuutu na jira akka keeyyatti. Garuu ammaati waan biraatu osoo hin ta'in hin rakkamin hin cinqamin ijoollee bira jiraattee jechuun furmaateen wanni irraa quba qabullee osoo hin ta'in ati waan takka takka. Akkumaan eegumsa keetii wanti naasiis quba waliin uumamnutti. Waan takka takkaa miilatti waan harka tokko faadhaan arguu jiru waa'ee nan ta'in quba qaburratti yaada haaree iccitii na duubaa jijjiiramtee isin waliin marii quba qabdanii qabama bilbilaan fiidiyoo dabartan keessatti hoggaanii fi isii dubbisnu maal achii goota maaliif dhuftaa'u waan takka ittiin himi waa'ee keenyaatii isiin jette. Tani na quba qabu dha. Waan jettuu qabdi fa'a. Isin waan jettuu qabdi. Haaree natti uumame jechuudha. Waan jettuu qabdi isin. Maaliif jettee? Wanni isin jetteef waan takka namni eegatu umuree jechuun namaa himaa beekan. Ambar waan ni jalqabne malee. Ani bar qooda haadha mana kiyyaa. Ati banni qabda. Ati amma qooda isiidhaa fudhachuudhaan. Ati bar qabaachuun maas jennaan beektaati. Yoo akka warra halaalan naan jechuu deemtu. Akka warra halaalaa osoo hin halaala wanti naan jaan. Afaanumaan teesseetuma haasoytaa. Roorootam irraa dhorkitee beektaa naan jaan. Ati san garuu siituutu na beeka. Akkaaniifin waa'ee tattaaffii godhuu fi qabsoo nuti waliin godhaa turre hangam takka akkaaniifin bu'aa baay'ee ati quba qabdaati. Dirqama waan ol bahu qofaa miti. Wanni amma siin jechuun beektaati. Santu sirraati qishoo karaa santu nan mul'atee. Wanni siin jeef wanni siin jeef himi rakkoon qabu. Ati garuu jechuun
gocha silaa jechuun gartee fuulduratti ta'uu deemu sana keessa naquun feene. Maaliif? Keessa naquun feene. Taateen tun namarraan taatu qabdi. Taateen tun namarraan taatu qabdi. Taateen san eeguma taate booda dhageessa.